deemee bakka hedduutti itti dhaqeetu. Nama Rabbi rahmata godhee malee ijoollee garii ta'a abbaa fi haadha maqaa arrabsituun argeetu. Yoo abbee kabachiisuu dadhabde hin arrabsin. Silaa kabachiisuu qabda. Yoo kabachisiisuu dadhabde hin arrabsin. Maqaa isaa faarsisiisuu yoo dadhabde hin balleessin. Tun waan ijoollee dhaammadhu. Nama haarawa barana dhufee fi kadur jirullee. Nama haarawa miskiina kiyya kana kadhiyootana Hasan Buusaa fi maal janiin maqaan isaa Bassoo fi maal janiin Buskutaa fi haatitti guduunfitee dhufe san ati araadaa taatee amata 4 dura jirta 3 dura jirta karaa malee narraan karaasiin. Mucaasan amaanaa haadhaasan kabassoon haadhaatu irraa urgaawaa jirtu san. Kabuskunni isaa huccuutti guduunfaa jiru san. Ati akka nama muuxannoo fudhatee amas sadii as ture mucaasan karaa malee narraan karaasiin adaraatu. Mucaasan karaa malee amaanaa rabbiiti rabbillee si arga mucaasan karaa malee narraan maysin. Mucaasun kaayoo qaba amaanaa qaba intalti sun kaayoo qabdi amaanaa qabdi. Waa barattee warratti hin galuuf dhufte. Barattoota wajji haasawaa yoggaan ture dur amma 27 har'aa dura. Barattoota xixiqqaa amma darajaa keessan kanallee hin gahin barnootaan. Waan tokko kan seera godhadhee dhaamuun qaba mallattoo. Saahibni kee daftara kee qalama kee. Nami saahiban qabu jechuu kiyyaame. Saahibni kee cimaan maal ta'uu qaba? Saahibni kee cimaan daftara kee qalama kee jechuudha. Saahibummaa dhiiraa fi dubraa kitaabni islaamaan qabu. Yoo dhugaadhatti miseensa islaamaa kataatu ta'a. Yoo miseensa laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yoo miseensa kana keessa galmoytee ka jiraatu taate. Saahibummaa dhiiraa fi dubraa kitaabni islaamaan qabu. Shari'aan Nabi Muhammadin qabdu sallallahu alaihi wasallam. Dhiiraa fi dubra walis saahiba ta'u. Kuni shari'aa warra dhihaatu qaba warra garbi shari'aa isaaniiti malee shari'aa Nabi Muhammadin. Wanti kun hin gowwoomin. Jaalalti islaamaa jaalalti miseensa laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah jaalaltisa guyyuma zawwajnaaka intala tana sii heerumsiifne sunnaa Nabi Muhammadin irra sii heerumsiifne guyyaa abbaan taa'ee beerri keenya jee achi booda miikarraa dhoosan haarawa jaalala takkaa qilleensa irra bayi jaalala qilleensarra dhumte tasilaa bakka dhaqaniin odoon eeggatiin qilleensarra dhumte abbaan yoggaa galee jaarkaanumti qullaa wal bira gattan taa'e kitaabni islaamaan qabu katabinaa seema hawaasni kiyyalleen hin qabu lammiin tiyyalleen hin qabdu. Hofoote yeroo sagaraa seentu hiikkadhu hanga fuututti. Kuni dhaamsa kiyyadu. Sisigaalsisullee akkamitti isheen kana jaajettus anhumaa waliin yaachisu jiru. Laakiin keellaa tana dabru qabdatu. Keellaa tana dabru qabdatu. Waqtu shabaab min akhtar al-awqat. Kaysaa'u zamana kanatu. Yeroon dargaggeessummaadha. Durumaa'u irra hamtuu yerooti. Irra yaachiftuu yerooti. Kaysaa'u amma irra musiibaa yerooti. Keellaa hama نبي كنيا محمد صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي النساء فتنان أمتي هي اتخفوا تاو كلان إني اتفشلوا تاو هذه قاله أنا جولة سيجلي مفتشي سوفر جولة دبران كبا دبران مفتشي سوفر